Ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota koo jirtu siniin jecha nageenyi fi araarri waaqayyo siniif haa baay'atu bakkuma jirtan marattuu akkam jirtu obboleettiin keessan ani nagaa kooti nagaa raabsaa akka qabdan anillee abdii guddaan qaba rabbirra akkam jirtu warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaan na jajjabeessadha warroonni na jajjabeessaa jirtan immoo guddaa isaa naaf galatoomadha. waaqayyoon sinaa eebbisu bara keessa rabbiin sinaa eebbisu siniin jedha na pilis wala jajjabeessinu wal malee maal qabnaan siniin jedha እና warri mooyyati subscribe waliin goone subscribe godhaa wal jajjabeessadha comment jalatti yaani barreeffama namaa ka'a jechuudha barreeffama san qabatanii kan namni mana keessan dhufee subscribe sinii gochuu danda'u zim jettanii tuma beechaa subscribe gootanii immoo yoo irraa deemtan abbaa saniifis siniifillee hin ta'u subscribe siniin jedha dirqama daqiiqaa 15 daqiiqaa 10 viidiyoo nama sanii itti bantanii ilaaluu yookaan hordofuu isin barbaachisa jechuudha inna mee har'a walmaanaa ilaallu bakka nan dhufe jechuudha agartanii akkatti bareedu dhugaa mee ilaaladha walmaanaa ilaallu walmaanaa daawwannu kana fakkaatti kunoo Joordaan garuu kun iddoon jireenya keenyaa osoo hin taane iddoo kana kaleessa dhufne iddoon kun ammaan irra sa'aatii 4 oofsisa jechuudha sa'aatii 4 jechuun qal'aali miti ingidi baay'ee walirraa fagaata iddoon kun iddoo kana warri jirtan mee eenyutu jira iddoon kun abbiin jedhama jarash darbee jechuudha inna iddoo kana warri jirtan agartanii asumaanan nagaa sin gaafadha bunallee naa daffisaa siniin hin jedhubboo wattanii bareeda dhugaa kun amma madadaan isaa buusa jira la yeroo buusa ji'a 8 7 keessa baay'ee sirriitti buusa jechuudha amma garuu ganaadha ganaa asheetirra jira namtoltu kun zeetuna namni wallaalee jiru yaada kun burtukaanii kun tufaadha mishmish agartanii kun amma mishmish jedhama inoo kun asumatti kunuula agartanii inni kun mishmish jedhama jechuudha iddoo kana kan jiru asis akkasuma kun mishmish jedhama ganaan bilchaan nagaa kun amma ganaa guguddataa ganaa gaa jira gasesiniin jedha kiiloo tokko sinii hankennaa koottana bira gizee ga'ee jechuudha dammoo jedhattiin tun akkasirraa gannan arii gooftaa koo anan jedhu asumaan dhaamsa guddaa tokko sinii qaba wayyoo bishaan guutee gannammaa jara irra ila odoon agartee amma u'uu jetti kun anaasaa xiqqooni kaza dhaamsa xiqqoon sinii qaba mee dhaamsa xiqqoon sinii qaba inna ijoollee keenya soodii keessatti rakkachaa jiraniif sagalee yaa taanu miidiyaan keenya xiqqoodha jettanii wal bira hin darbinaadha maa rakkoo qabaa sagalee wal taanee lammii keenyaan tasaqayyaa amaa jiru achis taanan jechuudha kanaafuu mee sagalee walii yaa taanu sagalee walii ta'a obboleeyyan keenya marti keessanuu miidiyaa qabdaniin jechuudha miidiyaan koo xiqqoodha miidiyaan koo fooloo jajjabaan qabu subscribe guddaan qabu jettanii tuffattanii bira hin darbinaa jechuudha na hanuma qabdaniin taqaawwamoo keessan dubbachuun mirga keessanii siniin jedha kanaafuu mee namni walaa gargaaru lammiin keenya wal gargaaree malee maal goona kanaafuu namni koo kan daawwatu xiqqoodha jedhee miti yookaan immoo baay'ee jedhee miti ana viidiyoo kana dalagaa jiru garuu nama qaqqabe bira nam lamas haa ta'u nama qaqqabe bira qaqqabu jechuufani malee jechuudha kanan dalagaa jiru kanaafuu walirratti daawwachuu walirratti callisuu osoo hin taane kan qabaniin gadi banii yoo dubbatan bayeessaa jechuudha furmaanni irree argamuu danda'a jechuudha na kana kaafnu
warroonni immoo lubbuun isaanii darbanis waaqayyoon lubbuu isaanii nafsee isaanii nuuf amaaru maal goona meeqatu nu biraa dhabamee nuti nuuf fayyaa keenya qabna maallaqa nu dabaluu didan jennee ofifanna malee tamasgeen jechuun waanuma jiru rabbiif waanuma qabanii galata galchuu gala miti hanqamaniin tamasgeen yaa waaqa hoo jettee irratti namaa dabalamas sinii gala miti malee anuma hin qabneen isaan qabaniin sim jetteetuma waaqayyo amma arrarta taanaan jiruun kee jiruu hin ta'u jechuudha sim jetteetuma jiraachaa jirta malee jechuudha kanaafuu waan qaban irratti tamasgeen yaa rabbi yoo jettee rabbiin immoo guyyaa tokko waan namni sun waan ati hin beeyne siif qopheessee jira kanaafuu tamasgeen jechuu namni xiqqishuun galateeffanne guddaallee hin galateeffatu jedha Oromoo kanaafuu akkasanii kaafnoo viidiyoon kiyya kanarraa ajajjabeessa please dhugaa waaqayyoon ajajjabeessa maaloo wala ajajjabeessinu akkanas siniin jedha kaafnu na waamte yaa gooftaa ani viidiyoo waraabee raashimmaa na waamte mee kanumaan na waamte ani lafa si ta'a deemma homiin hojii kee dhabee si halaayedha homiin si halaa waadha qoy viidiyoo kiyya waraabbachaa raaleetti agartanii akkata bareedu joo biyya keenya fakkaattu arongaadee kanaan dhugaa kun amma naannoo gaxarii baadiyyaa dhalaal baadiyyaa joordaanii kun laal agartanii gama safaa baadiyyaa joordaanii kun ammaan irraa sa'aatii 4 obsisa laal sa'aatii 4 yaa rabbii garuu har'a galgala hin deemne jechuudha hin deebine bakka sanitti bakki jireenya keenya achi waan ta'eef akka kana kaafnu agartanii kun amma ganaa buusaa deema jechuudha firee ganaa godhachaa deema maabbueetu jira yaa gooftaa samaawiin akkatti nama dasnee medhi yaa rabbi agartanii maasha Allah kan bareedaa ugaa waaqa ila ugaa kan bareedaa Kadee video waraabaa jira bara ugaa akkamitti namatti tola waaqa samaayiin akkamitti namatti tola addas namedha waaqa kana innaan mannyaamu turtii gaarii qabaadha waaqayyoon bara keessan haa eebbisuu na jajjabeessadha like share gochuudhaan na jajjabeessadha turtii gaarii isiniif haa ta'u isinin jaaladha uummata kabajamoo bye bye